Oromoon biyya alagaa dhaqee weerarre. Oromoon nama kadhaan dhayne. Oromoon aadaarra kadhataan qabu. Kadhaan Oromoo bira safuudha. Lafa teenya Oromiyaa ta qabeenyaan uumaan nuu kenne ta Rabbi nuun badhaase nuu quudhuu dadhabaniiti ka irran nu fixaniif. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo tafaajii turte. Xarafni duraa biyya qawween dhabne dhiigaan deebifna. Magariinsi qabeenya Oromiyaati. Kallachi ifaa bilisummaati. Odaan galma Oromooti. Urjii shanan gadaati. Diiminni dhumaa biyya dhiigaan harkana dhiigaan tikfannaadha. Kanaaf onnee teenya keessatti onnee saba Oromoo keessatti alaabaan arra sabni Oromoo tiyya jedhee fudhate. Ta jalqaba faajjii adda bilisummaa Oromoo ennee ittiin kaane odoo nam tokko isin hin dirqin fedhiidhaan hiikkasiiti wajjin fudhattanii kaleessa goottan keenya salulaarra footoosii harqabuudhaan mana ifii kaayanii isinii kaayyate jechuun goottan meeqa itti wareegame goottan meeqa itti dhabne alaabaa too gaarii leellisi biyyayyuu dhiigaan haa jiraatu falmataan hoggayyuu jenne haga dhumaan falmanna. Addi bilisummaa Oromoo gaafa biyya seene 90 takka gaafa mootummaa chaartaraa jaalatee odoon bahin dhiibamee bahe. Kana dhaloonni immaa beekuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo gaafa chaartara seenuus wareega qaanii kanneeti. Gammoojjii Oromiyaa dhihaa baha kaabaa kibbatti lubbuu ilmaan Oromoo wareega abbaa biyyummaatii kennan shamarran Oromoo abboottiin Oromoo qeeroon Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin qabsoo addaa gaggeessaa ture. Lafee mataasaa keessaa gammoojjii Oromiyaa shimbirroon bishaan dhugaa turte. Kana ka godhaniif gaafii abbaa biyyummaati. Oromoon eega sirna impaayiraa Bashaa jala kufe takka harka marateen teenye bifa adda addaatiin qabsoo gaggeessaa ture. Goottan ilmaan Oromoo gaafa waliin dhufanii qabsoo hidhannoo murteeffatan jaalatanii odoon ta'in dirqamaniiti. Biyya impaayiraa keessa dimookiraasii waan dhufuu hin dandeenyeef sirni nu bitaa turee fi kakaleetis waan afaan nagayaatiif hin beeyin addi bilisummaa Oromoo jalqaba dhugaasa isaa bara 74 naannoo gubbaa qorichaa magaalaa Cirroo keessatti kun sagalee bilisummaa Oromooti jedhee dhukaasa jalqabaa bane. Dhukaasni san dhaloota irraan dhaloota dabree qaanqeen bilisummaa gaafiin abbaa biyyummaa itti fufe. Addi bilisummaa Oromoo haga 90 takka qaroo meeqa qabsoota narra dhabe. Goota meeqa lubbuu dhabne. Meeqa awwaara isaanii har'allee bakka jiran hin beekne. Warra karaa dimookiraasiitiin qabsoo hin ajaan. Warra akka Dr. Hayilee Fidaa har'a qabrii isaanii bakka jiran hin beeknu. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo dirqame. 91 gaafa seenes haala jiru kabajee karaa kanaan yoo hireen Oromoo deebite jedhee seene gaafa seene dhiibamee bahe. Dhiibamee gaafa bahe harkan kennine qabsoo hidhannoo qabsoo diplomaasii qabsoo ijaarsa biyya keessaa itti fufe bifa sadeenuutiin gaggeessu mootummaa impaayiraa kana addi bilisummaa Oromoo irra deddeebi'ee gaafachaa ture. Karaa nagaatiin hiree biyya tanaa nagee biyya tanaa haa tiksinu biyya tana badiirraa haa eeynu mootummaan nama nyaatan mootummaan dhiiga ilmaan keenyaa dhangalaasuu malee naamusa dimookiraasiitiin sirna gadaan bahin guyyaa tokko deebiin kennine. Har'a ammoo jaalatanii odoon ta'in dirqamaniiti. Ha dirqa eenyu isini dhiiga keessanii fi lafee teessanii ka Oromiyaatti hoggana nama deebite. Ganna 26 kadhatamaa ture. Har'allee gaafa deebinu addi bilisummaa Oromoo shororkeessummaarraa kan kaase ijoollee teenya taarra humna aangoo harkaa qabdu Dr. Abiy Ahmed maqaa shororkeessummaa san kaasuu isaatiif galata guddaa qaba. Gaafa marii kanarra walii gallu addi bilisummaa Oromoo biyya seenee karaa nagaatiin qabsoo isaa gaggeessuu danda'a. Waajjira isaa Finfinnee irraa qabee haga godinoota Oromiyaa cufatti babal'ifachuu ni danda'a. Hogganni isaa sodaa tokko malee bobba'uu ni
danda'e. Qondaalonni fi miseensotaan isaa Oromoo keessa deemuu ni danda'an. Ja'amee walii galle. Kana akka kabajan isin duratti bulchiinsa Lammaa Magarsaatti dhaabne jechuudha. Wanni irra walii galame kabajamuu qaba. Seera biyya tanaatiif aangawoota biyya tanaa kan dabre keessatti waan irra ja'an boru garagalan. Akka garan waadaa Oromummaa akka seenan barbaanna. Addi bilisummaa Oromoo yeroo hunda araara buusuuf dhaaboota Oromoo odoon ta'in haalagaatu wajjillee yeroo adda addaa marii gaggeessa. Dhaaboota warra Baniishaangul, warra Ogaaden, warra Gaambeellaa, Sidaama, warroota ollaa keenyaati wajjin hiriiroo gaarii qabna dhaaboota kana wajjin. Dhaaboota kana wajjin fuulduraaf illee hiriiroo cimsachuun daangaa Oromiyaatiif murteessaadha. Arraba Oromiyaa, dhiha Oromiyaa, kibba baha Oromiyaatiif kaaba Oromiyaa keessatti dhiigni ilmaan Oromoo akka bishaanii gannaqamaa jira. Kana dandamuudhaaf ummatoota kana wajjin nagee uummachuun dirqama. Oromoon saba tokko wajjin rakkoon qabu. Addi bilisummaa Oromootis saba tokko wajjin rakkoon qabu. Rakkoo ka qabnu sirna nama nyaataadha wajjin. Sirni hundeedhaan jijjiiramuutu irra jira. Sirna dimokiraasawaa, sirna walqixxummaa kabaju, sirna hiree murteeffannaa kabaju, sirna nama jaalatu, sirna mana hidhaa diigee mana barumsaa ta'uutiif jijjiiruutu irra jira. Addi bilisummaa Oromoo gaafa biyya seenu heeraa fi seera isaa sagantaa siyaasaa isaa tokko odoon jijjiirin seene hiree murteeffannaa uummata Oromoo galmaan ga'uuf uummanni Oromoo Itoophiyaa dimokiraatessinee wajji jiraannaa jee mirga uummata Oromoo kabaja addi bilisummaa Oromoo hiree murteeffannaa mirkaneeffannoo jees uummanni Oromoo mirga qaba. Nam tokko dirqamaan irra kaayuu hin danda'u. Haga uummanni Oromoo bulchiinsa isaa ta'u ol baasee yoo isaan taane gabbisuu danda'utti qabsoon itti fufa jechuudha. Karaa kan gaafii Finfinneeti. Gaafiin Finfinnee dubbataatee bilbilaa jirtu. Addi bilisummaa Oromoo gaafiin Finfinnee biyya Oromooti. Finfinnee magaalaa guddittii handhuura Oromiyaati. Kana ka sharafamuu hin qabne, ka jijjiiramuu hin qabne. Oromoon Finfinnee irraa bu'aa addaa harkatti odoo hin taane Finfinneen Oromiyaa jalatti to'atamuutu irra jiraata. Kawaayee dhaaboota siyaasaa Oromoo. Dhaabonni siyaasaa Oromoodha. Seenaa adda bilisummaa Oromoo yeroo deebinee ilaalle 91 gaafa mootummaan coomsaa ijaaramu dhaaboota 5 wajji galle. Addi bilisummaa Oromoo dhaaboota 5 wajji wal mari'atee akka biyya galan ka godhe isa. Eega bahanis dhaabonni siyaasaa Oromoo heddummachuu yaaddoo namatti jira. Kun yaaddoon Oromoo maraati. Dhaabonni siyaasaa kun yeroo adda addaa addi bilisummaa Oromoo yaamisa godheefii jira. Waan abbaateef waan angafateef jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo dirqama guddaa fi itti gaafatama guddaa qaba. Guyyaa tokko tokkummaan dhaaboota Oromoo keessa yaachisin hin jiru. Guyyaan tokko hamariin gadi hin geeffamin hin jiru. Yoo yaadattan ji'a tokko dura jaarmee ulfootee jiru addi bilisummaa Oromoo tokkummaa isaa labsatee jira. Ulfoon hin jirtu dhaabaa oolaa jechuudha. Ammallee dhaaboota jiran wajjin marii hedduu gaggeeffamaa jira. Hanga danda'amutti dhaaboota hedduu kana xiqqeessuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Akka ibsaan eeggatan. Kaani hawaayee qabsoo hidhannoo hiikkachuuti. Belbelaan ka deemaa jiru. Waan irra walii galle qabna mootummaa kana. Waan irratti wal dubbannees qabna. Waraanni bilisummaa Oromoodha ka ija tuffii ilaalamuu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo ka arrafamuu miti. Gootaan kun warroota arraangoo biyya tanaa dhuunfatee jirullee dhiiga waraana bilisummaa Oromootitu jirra kaa'e kun gaafii hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo bifa walii galanitti kabajaa walii galaniin marii humnicha ministeeraa fi hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo jidduu jiruun karaa nagaatiin akka bifa tokko qabatu irratti haasa'amaa jira. Mootummaan lammaa tarkaanfii amma naannoo dhiha Oromiyaa irra fudhachuu jiru akka if keessa deebi'ee gaafatu barbaanna. If keessa deebi'ee itti yaadisuu irra jira. Oromoon Oromoo balleessuu hin danda'u. Oromoo yoo wal qabate mooha. Oromoo yoo wal dhagahe mooha. Oromoo yoo wal gorse mooha. Alagaan ni dhageenya maa wal hin dhageenye. Alagaan nu gorsaa maa gorsa walirraan fudhanne nuti. Oromoon tokko jenne tokkummaan keenya dhiiga abbaan fedhe sharafuu hin danda'u. Yaadni irra waliin gallallee yoo jiraate arraaf dhiifannee fardi lafa Oromoo taphatu jirtu dhiiga ilmaan Oromoo ka dhangala'aa jiru
dandamuutu namarra jira. Oromoonni daangaa isaanii irraa buqqa'an bifa itti jiran Oromiyaa guutuu keessatti agartan. Oromoon biyya isaa keessa baqataa ta'uu hin qabu. Oromoon biyya isaa keessa kadhataa ta'uu hin qabu. Qabeenya Oromoo haala gaansu Oromeen Oromoof deebi'uutu irra jira. Oromoon kadhataa ta'uu hin qabu. Addi bilisummaa Oromoo akkuma kana isinii qabsaa'aa turetti, akkuma kana isinii wareega qaalii kannaa turetti, arrallee qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf isin keessa taa'ee wareega barbaachisu kennuudhaaf qophiidha. Duriis waraanni bilisummaa Oromoo biyyaa bee alaan galle, haalaa gale hoggana isaati. Waraanni isaa Oromiyaa keessatti qabsoo hadhooytuu gaggeessaa ture. Arra garuu haga araara kana seenametti yeroodhaaf haga wanni kun kara tokko bahutti waraanni bilisummaa Oromoo akka tarkaanfii isaatirraa if eeggatu haja'ame jechuudha. Kanaaf qabsoon karaa nagaatiis qabsoo nagaan miizarra waa namaa dhufuu miti. Wareegama barbaachisaniinis qabsoon karaa nagaa beekumsa keessan, ogummaa keessan, arjummaa keessan, yaada keessan barbaanna. Kana cufaan nu cinaa dhaabbadha. Haga hireen murteeffannaa murtooftutti qabsoon itti fufa. Arrallee bilisummaa Oromoo. Qaama bilisummaatii argame malee hin bilisoomne. Ilmaan Oromoo mana hidhaatii hin dhumne. Artistoonni Oromoo kakalee mana hidhaa keessa miidhaman arrallee miidhaarra jiran. Ilmaan keenya kakalee mana hidhaa keessatti harkaa miilaa ciraman arrallee tajaajila argachaa jiran. Kanaaf qabsoon hadhooytuu itti deemna. Abbootiin gadaa keenya, dargaggoota keenya, hegeree Oromiyaa warra boru Oromiyaa bulchuu danda'u kana akka nu gorsitan, safuu Oromummaa keessaa akka hin baane, ilmi bakka dhaga'u, intalti haadha akka dhageessu, akka wal gorsinu, akka wal cinaa dhaabbannuun isin gaafadha. Tokkummaan Oromoo akka laafuutti hin dhufne. Tokkummaan Oromoo dhiiga goottan Oromoo, dhiiga waraana bilisummaa Oromoo, dhiiga qondaalota bilisummaa Oromoo seenaa dabartee yaadattan bara 1980 jila bobbaaf deemu Hajaal Magarsaa Bariitii wajjin bobba'e nama 10 amantiin addaan baanu jedhanii boolla takka dhuman dhiiga isaaniitiitu mirkaneesse tokkummaa Oromoodha. Dhiigaan tokko baha Oromiyaatti hin dhaladhe Harargee bahaa kaniin dhaabbadhee haasawaa jiru lixa Oromiyaati. Waan isin kiyyataa kanan keessan ta'eefi waan dhiiga tokko taaneef kaanuuf akeeka tokko waan qabnuuf kanaaf jabaadhaa, jajjabaadhaa, hinjifannoon ta'u uummata Oromoo.